itti isinin argisiisne. Maashaallah kana fakkaataa bifa kanaan dhiyeessee tokkoffaarratti ruuzaa fi sheeriyaa naxxanii, lammaffaarratti mokoroonaa fi paastaa naxxanii, sadaffaarra misira, arfaffaarratti ammoo salsaa nama hin gubne san soosiisanii. Shanaffaarra shunkurtiidha jechuudha. Shunkurtii zayitii keessa bilcheessite san isaan ziinaa gootanii yoo hummusa jechuudha. Hummusnis yoo isin bira jiraate hummusaanillee fuula isaarra naquu hin dandeettanii jechuudha. Garuu amma hummusni na biratti hin argamus hin barbaadanis waan ta'eef hummusaanii hojjannee jechuudha. Nyaanni guyyaa har'aa kana fakkaataa akka isinitti tolu abdii qaba. Akka nyaattaniif isin quubsu abdii qaba. Egaa ka like share subscribe gochuun dagatinaa walaa jajjabeessinuu wal biraatu. Egaa ka har'allee viidiyoo haaraa walitti deebine warroonni haaraa gara chaanaalii kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftanii nooraa isiniin jedhee jira. Warroonni duran waliin jirtan ammoo guddaa galatoomaa. Awwalarra nabiyyi keenya salawaata buusuun dagatinaa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Rabbiin barakaa isinii haa godhu salawaata buufattu malee hin darbin namni viidiyoo kana argite. Egaa akkuma isin argitan irra maal qabattee dhufte Aishaan jechuun keessaniin oolu chaanaalii Aishaa Oroo chaanaala keessanii subscribe godhaa guddisaa waan tokko irraa barannaa akkasuma yeroo tokko viidiyoodhaan gara kan gadi isinii dhiisu viidiyoon kun chaanaaliin kun inni harka guddaa kan inni irratti hojjedhe nyaata jechuudha hanga ammaatitti akkasuma zikirii ganamaa zikirii galgalaallee irratti dabarseetinii jira sanis gad dabartanii gara viidiyoo jalaatti raawwachuu dandeessanii. Egaa kaama gara dalagaatiitti isin dabarsaa turtiin keessan nafaan haa ta'u. Hayyee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa akkuma isin argitan asitti ruuza jira, mokoroonaa, misiraa, paastaa, sheeriyaa kanneen hunda qopheeffadheetiin jira. Maal dalaguuf deemattan? Kosharii dalaguuf hin deemachuudha. Koshariin kun yeroo inni nyaatamu nyaata irbaata halkaniitii fi akkasuma laaqana irratti illee ni nyaatama jechuudha. Hedduu takka mi'aa yeroo daladdanii jettan biyya keenyatti illee inshallah nyaata garaagaraa ni dalaganna dheetiin yaada. Walirraa barannu isiniin jedhaa waliin tuffannu wal biraan dabarru sheerii olii agoonu laayikii olii agoonu. Egaa hagana meeshaa isin argisiisee jedhee kallattimaan gara dalagaa nafaana tura. Hayyee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa akkuma isin asii argitan isin maxabashaa qopheeffadheetiin jira zayitii itti naqadhaa jechuudha. Zayitiin kun haanaa o'uu fi akkuma isin argitan achitti shunkurtii qaqal'isee karattafee jira jechuudha. Sharaa jedhamti afaan arabiitiin. Shunkurtii akkanatti qaqal'isee baaseetiin jira. Shunkurtii kana maal gochuuf deemta hojjettan? Shunkurtii zayitii keessatti bilcheessuuf deemaa jechuudha. Zayitiin akkuma dinnichaa zayitii keessa hojjetamu shunkurtiinis zayitii keessa hojjetamuu ni danda'a. Yoo barbaadan shunkurtii kana harcee itti dabaltanii daqiiqa jechuudha. Daqiiqa itti walitti dabaltanii akka shunkurtiin kun ilkaan jala hedduu jabaatu taasisuu ni dandeessanii. Garuu anamma akkanattis inuma jabaata jechuudha. Hedduu kanattuyyuu gaariidha. Maaliif yoo daakuutti naqee zayitii kana xureessa hedduu takka akka zayitii qayyaruu na taasisa waan taateef sababa saniif an ammoo daakuutti hin daballee akkasumaan hojjetaa jira. Anuma faana tura. Akkuma isin argitan asii shunkurtiin baay'ee milkii jijjiirattee jirti gara bilchinnaatti deemaa jirti jechuudha. Dafnee odoo isin nu jalaan gubatin maaliif zayitiin tu hedduu itee waan ta'eef yoo shunkurtii keessa tursiifnee jennee boodarra osoo nu keessaa baafnu nu jalaa gubatti jechuudha. Shunkurtiin tun kan loon adaabii taate keessaa baasuu qabna malee teennee eenyu jechuudha akka nu jalaan gubannee fi amma keessaa baaseetiin jira. Maashaallah kana fakkaatti kun shunkurtii akkanatti ibiddarra hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Hayyee ammoo misira hojjedha jechuudha. Misira asitti bilcheessa. Misira kana walakkaa sa'aatii bishaaniin naxxanii lafa teessisuu qabdanii haala kanaan jechuudha miicitanii bishaaniin naxxanii lafa keettanii jechuudha misira gurraacha. Amma ammoo kan itti naqaaru bishaan danfaadha. Zayitii itti dabalee bilcheessaa jechuudha. Akkanumatti akka inni walitti hin qabanne bilcheessa jechuudha misira kana. Maaliif booda mokoroonaa maal walitti dabala waan ta'eef dhumarratti ni argitanii. Ono daawwadha. Hayyeetti qadaadeen dhiisaa bilchaatu. Kana fakkaataa bifa kanaan baay'ee bilchaatee jira. Garuu hanga bishaan kun keessaa gogutti ammallee waliin dha'ee ilaalaa jechuudha. Maaliif ani isa firfir jedhee barbaada waan ta'eef ammallee waan bishaan keessaan dhumatiniif deebi'eetti qadaada jechuudha.
Hayyama immoo asii waan biraa dalagaa jechuudha. Maal dalagdu jettan suugoo dalaguuf deema. Soosii jechuudha. Shunkurtii daakee jechuudha. Shunkurtii kana immoo hin tumee hin daakne shunkurtiin akkana namaan daakamtu jechuudha. Maashinaan yoo daakan hin tumee qullubbii jechuudha. Qullubbii adii tumeetiin jira. Isii zayitii keessatti qollaa jechuudha. Hin qolla innaan jettanii bilcheessa. Hin qollaa hin jedhin jettanii mire. Maashaallah kana fakkaata. Kunis bifa kanaan bilchaatee jira. Tawaamitti madaakamaa fi akkasuma kanaas qullubbii argitaniirtan isinuu. Asitti ammoo barbareedha kuni. Barbaree biyya kanaa akka barbaree kennaati miti jechuudha. Suuqa namni keenyatti dalagurraa hin bitamne kanuma isaaniiti. Kun ammoo barbareedha. Barbaree fi zayitii jechuudha. Shaxxaa dalagaa jira jechuudha manatti. Gubaa barbaadan waan ta'eef haala kanaan kun shaxxaan kunis hedduu nama gubaa bilchaateetiin jira. Kaduraa sun kan tamaatimaa wajjadhe sun qorraadha. Kun ammoo gubaadha jechuudha. Sun nama gubuu daa'immanis nyaachuu dandeessi. Kun ammoo nama gubaa jechuudha. Kana warra gubaa akka barbareen gubdu barbaadu qofatu itti dabalatee nyaata. Hayyee asitti illee amma sheeriyyaa hojjedha jechuudha. Sheeriyyaa fi ruuza bakka takka hojjedha. Zayitii fayyadameen jira. Sheeriyyaa caccabsee jira jechuudha. Caccabsaa sheeriyyaa kana dhugaa sheeriyyaan koo afaan oromootii waan jedhamuun beekani gaafa biyya galeen gaafadha. Biyya kana sheeriyyaa jedhaniin jechuudha. Akkana diimessitanii jechuudha. Eega sheeriyyaa diimessitanii rooza itti naqxanii jechuudha. Isin ammoo yoo beektan sheeriyyaa afaan oromootii waan jedhamu naa himame. Rooza itti dabalee jechuudha. Bakkuma tokko bilcheessuu barbaade ruuza kanallee zayitii keessatti hedduu waliin dhooftan daftanii bishaan itti naqxanii jechuudha. Maaliif yoo bilchaate walitti hin qabatu yoo dursee ibiddaan wal fudhate. Isin ammoo namni sheeriyyaa afaan oromootiin beektan naa barreessaa maal jedhama. Kana fakkaata maashaallah bishaan daffaatti naqxanii jechuudha. Bishaan daffaatti naqeetiin jira. Haga likkii sanuu bilcheessu jechuudha. Baay'istanii biraan dabarsitanii maaliif akka walitti hin qabanne jechuudha yeroo bilchaatu. Hayyee achi dhiibnee waan biraa dalannaa jechuudha. Garuu bilchaatee jira kunoo. Amma isarraa baasee mokoroonaa fi paastaa bakka tokko hojjedha jechuudha. Kun amma sheeriyyaa fi ruuzaa bakka tokko dalagame. Akkuma isin argitan as bishaan jechuudha. Waan daladdan kana hundayyuu soogidda keessaa gatuu hin qabdan jechuudha. Waa maashaallah kana fakkaata bifa kanaan bilchaate. Bishaan kun keessaa dhumu inumaan eegaa jechuudha.
kunoo maashaallah bifa kanaan bilchaatee jira. Asitti kunoo mokoroonaa fi paastaan bakka tokkotti firfir jedhee bilchaatee jechuudha, walitti hin qabanne. Kun ammoo misiraa jechuudha, misirris walitti hin qabanne. Akkuma argitan as shunkurtiidha, asitti ruuzaa jechuudha, hundayyuu bakka tokko qopheeffadheen jira. Asitti ammoo soosiidha jechuudha, soosii qorraasanii jechuudha, kan gubaa ammasitti isinin argisiisne. Maashaallah kana fakkaataa bifa kanaan dhiyeessee tokkoffaarratti ruuzaa fi sheeriyaa naxxanii, lammaffaarratti mokoroonaa fi paastaa naxxanii, sadaffaarra misiraa, arfaffaarratti ammoo salsaa nama hin gubne san soosiisanii. Shanaffaarra shunkurtiidha jechuudha, shunkurtii zayitii keessa bilcheessite san isaan ziinaa gootanii yoo hummusa jechuudha, hummusnis yoo isin bira jiraate hummusaanillee fuula isaarra naquu hin dandeettanii jechuudha. Garuu amma hummusni na biratti hin argamus hin barbaadanis waan ta'eef hummusaanii hojjannee jechuudha. Nyaanni guyyaa har'aa kana fakkaataa akka isinitti tolu abdii qaba, akka nyaattanis isin quubsu abdii qaba. Egaa kaa laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaa, walaa jajjabeessinuu wal bira haa dhaabannuu. Viidiyoo nyaataa hedduu takka ulfaata, viidiyoo nyaataa waraabanii gannamaa dhiisuun jechuudha. Asin nyaata waliin dhanasif viidiyoo waraabanii. Egaa kaa isinis na jajjabeessuun dagatinaa, obboleeyyan kiyya isiniin jedha. Waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa. Laayik sheer sabiskiraayib. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Turtii gaarii.